بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبليان كان يخبجن توتا في جالة توتا وردفتوتا شبيان دعوة إيقان ربي فارسي إيقان مقا ربيتين إيقالي ربي فارسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مقا سيدة أنبيو تارت إيقان فارو أنقلاسي إيقان قرتي ربي فارسي بودا نبي محمد صلى الله عليه وسلم سارت إيقان رمتا بوسي قراسو يتين دي وبليان كيا قبي فيا خيستي qophii fayyaa ammaan dura dabarte qophii baay'eedhaan isinii dabarse takka lama ilaa amma sadiitti arrammaan tana dhufeetiin jira. Dhiyoo tana garam kuttee shebbayaan daawaa dhiyoo tana karam kutte jechuun kan inni sin oolamu ani gaa karaan kutte daawwattoota kiyya kan biyyoota garaagaraa irraa na dawwalu saniin tajaajilee dawaa isaanii biraan ga'u kutte jechuudha. Tanaafin isin irraa ture isinitti hin deebine arrammoo dhufeetiin jira. Arra wanni dhufeen waa'ee fayyaa taniin dheengadda bakkaan dheengaddatti dhaabirra. Dheengadda eessatti hin dhaabe. Waa'ee qochumaa dubbannee waa'ee garaachaallee akkasuma dubbannee kanneen ittiin dhaabe arraan tana ammoo waan ilmi namaatti haajamu kan ilmi namaa ammas dhiira ta'uu dhalaa ta'uu dubbachuu sodaatee dhoofatu dawaa jiraan ta'u qaanii dajeeti namni dhiisee tatta'ani saniin koottaa dubbadhaadhaa ni jira dawaa ni jechuu deemu. maali isin sun daafal jinsii ajisal jinsii jedhanii maali kana jechuun afaan arabaa waan jettan wal qunnamtii dhiirtee hogguu dhalaa qunnamtu dadhabuudha. Dadhabuun tun akka lama qoodamti. Akki duraa daafal jinsii kajaamu yoggaa haadha mana keetii wajji ciisuu feete harakaatuma duraa ati gootuu irratti bishaan sirraa bu'an eegasii kanuma ati feetu qaalichi rafuudha. Lafa wal gurachuu dadhabeeti meeshaan nama kun ciise jechuudha. Maaliif takkittis bishaan irra dhangalaasan malee deebuu hin danda'u yeroo dheeraadhaaf qofeta qofee jira. Akkanaa dawaan ni jira. Namni afaan arabaatti hin beekne afaan oromootti isinii godha jechuudha. Laafina jaartiidhaa wajjin rafuu dadhabuudha. Sababaa bishaan dhangala'een ulii lama deddeebi'ee wajjin rafuu dadhabuudha. Sani namni san qabdan gara shebbayaan daawaa dhuftanii daawaa saniitis gaafattanii kaa tursiisu argachuu ni dandeessan. Kanatti aanu immoo kamatumaan hin dandeenye. Isii bira dhaquus bira dhaquu baatus matumaanuu isii wajjin rafuu hin dandeenye. Inni sunis qabbanti qaama keessa jiraachuurraa kan dadhabina fidu ta'a. Kun namni haala san fedhatti argee gara telefoon nuti isinii keenya kanaan dawwalee waasaabiin keessaan nagaafannaan dawaasaa magaaluma jiru bira argata. Dhiira ta'uu dhalaa ta'uu. Ammoo namni biraa dhibeen biraa kan bakka biraatti meeshaan isaa dalagu kan oggoo jaartii isaatti achi deebi'e hin dandeenye fa'aa jira. Inni sunis miidhaa kophaati. Karaa kiyya dhuftanii bal'inaan waasaabiin nagaafattanii
dawaa keessan magaaluma jirtanii Amerikaa jiraattanis Austraaliyaa jiraattanis Awurooppaa tana keessa jiraattanii fi biyyoota Arabaa jiraattanis biyya Somaaliyaa jiraattanillee biyya teenya Oromiyaa bal'oo keessa jiraattanis dawaan bakkuma isin jirtanii isin kan nama kana asiin bira kun dhiira qofa moo dhalaan tunuun dadhabduu kajuu ni jira lakkee dhalaanis tanuma akkuma dhiiraa kanatti hin dandeenye jira tataruma takka qofa dandeessu taraa lamadaa na dhukkubaa qaamni saalaa na bilbila hin danda'u jettee santu jira sunis ni argatte dawaa dhibeen saalaan dhufte saalaa lafixatte hin jenne qaanyiin qabdi jechuun namni bakka qaaniitiin dhufe himannaan dawaan numa jira haa darajaa isii ol fuudhuu jira jechuudha dadhabbinas ni irraa akkasi saniifuu buleeyyiin keenya waa'ee walqunnamtii kana hanqalmaa himeetiin bira kutaa kadaawwitiidhaan viidiyoo teenya sana keessatti ifarkee dhufee keessaan na gaafatee gaaballinaan dubbiin iccitiidha hin sodaatina isin malee nama biraatti himuun dhorkaadha isin dhibee dhoysuun illeen dhorka nuti illeen dawaa isin dhoysuun dhorka dhibeen mul'annaan dawaa mul'atee hin jettuudha akkasii rabbi isin haa mijjuisi gama telefoonii isin keenya kanaan fayyadamtanii warra fayyadamu rabbi isin haa godhu ammaa eega nuti onlaayinaa kana gubbaanee himuu eegalle namoota hedduu fayyadamaa jira biyyoota garaagaraa irraa irra hedduu Suudiirraa Dubaayirraa Umaanirraa biyya hedduu irraa fayyadamaa jira namni hattaa biyya teenyallee hoottaa ishee bayaan daawaa isin yaama dawaa bakkaatuma isin jirtanii akka fudhattanii asumaan waamichi isinii dabarsa kanatti aansuudhaan dhibee namaa faalii kana buuka jedhan kan namni yeruma takkatti ba'a qaamni isaa shalalee waan takka illee dadhabuu jira lafaa ka'u kunis dawaan dhufee jira gariin ammoo shalalellee lafaa ka'u waa dadhabu harakaata isaa gaabannaa gamta akka gootaa isa soomii dandeessa si qunxuuxanoo ni dhaga'ama jennee ka qunxuuxan dhaga'amu deemullee haa dadhabu dawaan isaa haa shukkumaniin kunii ka godhatu kun xiqqoo yeroo haatti fudhatu malee lafaa ka'eetuma deema boodiis ni rabbiiti akkas garii ammaas dhagguma deeman tana kan haa kamni irti haa gartee bakka cabsannoo kanatti heddamartootiin kan beekamu jira kamiilaa kana lafa nama hojjisiisu namni heddamartooti faajjii firdhiisu gariin ka bakka miilli teessumatti nama dhaabbatu kana waan waraana jilbaa ol tafatee tana waan akka firii na keessa jira yoon akka qabina jajjabaatti firii callaan na keessatti argamu nalatti haatota jiru sunilleen qabbanaan tuqamee jira takka harka namaa qaba wayitti godhanii namni sun dhufee na gaafachuu danda'a deebisaan hirkata dawaallee akkasumatti hirkata ammallee miiluma namaa kana ka eega bakka miilli taa'aa namaatti nama dhaabbatu kanarraa qabee hamma faana namaatti qaaqaajee nama dhukkubu ka yoo niphate deemsa akka itti fuftee akkanuma ispoortii eegaleetti yogguu dura lafaa kaatee haasa dhukkubuu malee yogguu asii xiqqoo deemsa eegalte sirraa wayyaa'u dhiiga keetu qaama keessa yaa'aa hin jirre dhiigni kee yogguu oowwe dhiigni kee yogguudha oowwe ati akka wayyaa si fakkaatti nuti gama keenya dawwaltee biyyuma jirturraa dhibeen akkanaa maaliittee gaafattee dawaa dhibeen dhibee qabbanaati nuti dawaa owwaa dhiiga waan san daleessisu san si kennina haa qabni kijuu irtiyaabaata ammallee mafaasitis jira faajiyee garii roomaatis faajiyee kana dubbata
nuti yoo nu bira dhufte waan haakama kanaan adda sitti himna. Waan haakamni dadhabe malee wallaan nuti. Yoo mana haakamaa deemtanii dadhabdan karaa keenya kottaa. Hanga haakama hundatti jarrabdan hin dhufina. Yoo haakama hundi deemtanii dadhabdan gara keenya kottaa dadhabamee yoo jettan yeroo gabaabduutti fayyidan jechuudha. Ammallee dhibee biraa ta miilma kana nama qabdu jilba nama hiita'uu jira. Miila faanaa kana kaa hiita si qadaatu yookaan miila mirgatti si dhufu wanni sun. Waatu lafee teete kana keessa si deema si caccabsaa si keessa deemti. Nama garii ni hiite jeeti. Miila tokkoon dhukkubaa hidhaan hidhamee lafa taa'u jira. Tokkorraa yogguu sun irraa dhaabbate gama miila kaanii dabarmaas. Wanni sunis dhibee dandeesse. Dawaa nu biraan hirkattan akka walii wanni sun hin deemnetti si wallaannaa telefoon nuti isinii keenya kanaan sheebbayaan daawaatti daawwaltanii dhufuu danda'aa keessan ni argattan rabbi isin haa fayyisu. Kanaan isinii dhaama. Nama miilli ta'u nama ammallee hanqee jilbaa kun qoftee ni ta'u. Kunis kakilleen jilbaa dhukkubdu. Jilbaaf shukkuumuun hin ta'u. Wanni waan san dhukkubsu. Lafee tana bakka jilbaa wajjin walitti dhaabbatu kanaatu wanni isii walitti qabu hedduu dhumee jira. Kaalsiyoom ja'anii aduu keessa faataa isin ja'a qabne ispoortii walii ja'a dubbiin kanaa miti. Dawaa yeroo san waan san qaama keessaa si fixu qaama dhumte san sii deebisu kuduruma keessaa si ajin hoottaa kara sheebbayaan dawaa wama xiqqoon akka ajaa'ibaatti milkaa'uu dandeessaniin isiniin ja'a rabbuma kanama milkeessu rabbi irratti hirkadhaa bakka tana dhibee xiyyeetti arge ittiin wallaanama jechaa Ameerikaa jiraattus biyyuma ati jirtu hundaa dawaa siif erginaa dawaa keessan dhuftanii fudhachuu qabdan jechuudha. Kan obboleeyyan kiyyaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota. Dhibeen ilma namaa hedduu jira. Hanganaa fi hanganaa kan jaamne. Nuti gaammaa xiqquma xiqqoo tokko inni isinii himne malee yoo telefoona dawwaltanii gara keenya dhuftan waan kanaa olii dawaa jajjabaa argachuu dandeessan. Kanaafuu koottaa wallaanamaa. Nuti wanni gubbatti ol baanee isinitti iyyinee isiniif dawaan akkanaatis ni jira. Jennee isinii himnuuf dawuma kanaa fi dhibee isin qabdan tana walitti isinii dhiyeessinee irra guddaan ilma namaa ni dhukkuba dhuguma dawaa isa wallaanuu dhabe. Asis deemee ichis deema. Dhibeen akka ajaa'ibatti maqaa qabdi isin beekamnaan dawaanis akkasuma jira. Dawaa harkatti ati wanni itti beektu dawaa san fixee kabira jijjiirachuu miti. Dawummaan duraanii kun guyyaa tokko lama sadiitti si wayyeessudha. Dawaan amma guyyaa tokko lama sadiitti si wayyeessi. Dawaa san fixuqqaati akka si dinsu si fayyisu. Rabbumaan nama fayyisa. Egaa rabbiitti akka sababa sii ta'e si fayyisu beekuus irra jira. Akkasii har'a hedduu isinii waraabnu dhibee jajjabduudha isiniif haasa'uu jiraannaa. Koottaa isin gama telefoona isinii keenya kanaan fayyadama. Dhibee ilma namaa hundinuu nu biratti argamti. Dawaan dhibee sanii hundinuu nu biratti argamu. Dhibee saniis ni beekne jechuu fedheeti. Akkasii jazaakumullahu khairan warri dhuftanii telefoona keenyaan nu dawwalaa jirtan warri dawaan amma dura isiniin dhiyaatinis isiniif dhiyeessuu jiraannaa. Nuuf falchaa isiniin jenna. Kammoo dawaa godhatee itti jirus rabbi isinii haa fayyisu. Abbaan fayyaa rabbii nuti ammoo waan rabbi nu barsiise isiniin tajaajila jennee dhufne rabbi irratti hirkadhaa koottaa ni fayyitanii rabbi isin haa fayyisu. Rabbi dawaa keenya kana dawaa isinii godhee isinii haa fayyisu. Aboo rabbi ilmaan keessan ka fayyaa hin qabnes isinii haa fayyisu. Isinillee warra biyya namaa jirtan warra dhibee irraas fayyee miskiinummaallee irraa fayyee bar miskiinummaan tunis dhukkuba. Miskiinummaa sanallee irraa fayyee akkasuma karaa badhaadhinaatti ol bahee diinii fi duniyaadhaan milkaa'u. Warra gartee milkii lachuutiin biyya galu rabbi isin haa godhu. Guyyaa galatee isinillee gara qabriitis qaatimaa teessan rabbi isin haa tolchu.
isinii dalagaa khayrii irra jiru isinii gartee khayriin isin tigettan isinirraa qeebalamte urmi isin dheereysee kaatimaa akka rabbiin fedhutti akka rabbiin fedhu irratti anaa fi isinillee kaatimaa rabbiin waa tolchuun ja'a hamma fiidiyoo dhuftuun walitti dhufnutti obboleeyyan kiyya waliin isin dhaammadhu telefoona isinii keenya kanaan dawwala obboleeyyan keessan kan biraa birillee gaya akka namni kun fayyadamu sheeriin tun sheerii akhiraati yoo ati itti fayyadamtee obboleettii biraatiif raqama kana kennite takka obboleessa biraatii kennite namni sunis itti fayyaa oggu tokko khayriin sun anaa fi siifis akkasuma deemtii jechuudha akkasii asmattiin isinii dhaabama ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته